Emaila keessan osoo hattuun isin jalaa hin hanne yookaan osoo isin irratti hin cufanne hammuma sirreeffadha. Gaafii maamiltoota keenyarraa baay'inaan nuuf dhiyaate emailli keenya nu jalaa cufame yeroo nu deeffanna jenne diimaa nutti argisiisa. Otoo paaswordii isallee beeknu lakkoofsa isallee otoo beeknu diimaa nutti argisiisa. Akkamitti deeffatuu dandeenya jettanii gaafii adda addaa kan na gaafattan baay'eedha jechuudha. Anilleen gaafii keessan irratti hundaa'uun viidiyoo furmaata guddaa isiniif ta'u isiniif qabadhee dhufeetin jira. Emaila keessan gabaabdumatti osoo isin jalaa hin cufatin akkasumallee osoo hattuun isin jalaa hin hattin mala nama isinitti argisiisu kana raawwadha. Yookaan isteeppii itti aanu kana hordofuun emaila keessan sirreeffatuu ni dandeessu. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina. Amma kallattiimaan karaa barumsaa isin dabarsa nafaana bu'aa. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale email akkaawuntiin keenya yoo nu jalaa cufatte yookaan yoo hattuun nu jalaa kan fudhattu ta'e haala akkamiitiin deebifatuu dandeenya? Akkasumallee emailli keenya yoo bilbila irraa nu jalaa badee bilbila bira irratti ni deebifanna jenne diimaa nutti argisiisa. Furmaanni isaa maali kan jedhudha. Kanaafuu aappii tokkollee osoo isin hin barbaachisin jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een seetingii bilbila keessanii qofa keessan deebifatuu ni dandeessu jechuudha. Bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a hordoftoota kiyyaa nafaana bu'aan isiniin jedha. Egaan kana godhuuf hordoftoota kiyya seetingii bilbila keessanii fayyadamtu jechuudha. Seetingiin isa kana yeroo tokkoof irratti cuqaasne keessa seennaa jechuudha. Irratti cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Duraan dursee emaila haaraa banattanii lafa kaayyattuu jechuudha. Emaila haaraa jechuudha ni qopheeffattuu jechuudha. Kana malee kan sirreessuuf deemtan kana malee kan biraa kireet godhattanii lafa kaayyattuu jechuudha. Tole emaila eegaa reedii godhattanii maal gootan jechuudha. Seetingii keessa eega dhuftanii suuta jettanii akkanatti ol harkistanii jechuudha. Asirratti gadi buutanii Google bakka jedhu kana ni argattu kilik gootanii gara fuulduraatti jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa emailli amma isin sirreeffatu barbaaddan sun gubbaa kanarra jiraatu isaa ni mirkaneeffattu jechuudha. Haaraa kan amma banattan sanii miti. Kan amma isin jabeeffatu deemtan sun emailli yoo isin jalaa badeellee akkasumallee yoo haak isin jalaa ta'ellee kan deebifatuu dandeessan sun kan amma eeggatuuf yookaan jabeeffatuuf deemtan sun gubbaa kanarra jiraatu isaa ni mirkaneeffattu. Yoo gubbaa kanarra hin jiraanne qastii fuuldura jirtu sanarra cuqaastanii emaila haaraa san osoo hin taane kan jabeeffatuuf deemtan san gubbarratti deebifattu jechuudha. Eega haala kanaan gubbarratti deebifatu isaa mirkaneeffatanii jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Mana your Google account kan jedhu kana kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Suuta jettanii karaa harka bitaa gamana sarkistanii jechuudha. Asirratti security kan jedhu kana ni argattu yeroo tokkoof kilik irratti gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Asirratti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu. You have security recommendation action found in the security checkup protect your account nun jedha jechuudha. Kana jechuun gaa hordoftoota kiyya akkaawuntiin keenya kun amma balaa keessa jira jechuudha. Amma yoo haak ta'ellee jechuudha carraan inni deebi'u baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Akkasumallee amma security kana akka nu check goone sirreeffannu nutti himaa jira jechuudha. Asirratti illee gabbuutan maal nun jedha jechuudha. Protect your account akkaawuntii kan kee balarraa eeggadhu nun jedha jechuudha. Akka nu balarraa eeggannu yookaan security mataa isaa itti goone jechuudha. Akka nu akkaawuntii kana jabeeffannu nutti himaa jira jechuudha. Kanaafuu maal goone jechuudha jala kanatti gadi buune jechuudha. Amma bakka murteessaa dhaquu deemnaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha hordoftoota kiyya jala kanatti eega gadi buutanii jechuudha. Recover email bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Eega irratti cuqaasnee ni eegganna hamma inni nuuf banamu jechuudha. Amma deemaa jira ni eeggannaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii continue ni jirti continue ni cuqaastuu jechuudha. Sana booda ammallee hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha basmaa quba kiyyaa kan irra kaa'u na gaafata jechuudha. Isin yoo piiniin qollofattan piinii isin gaafata piinii bilbila fuula bilbila keessaniitiin qollofatanitti guutuu jechuudha. Nama ashaaraa quba kiyyaa irra kaa'een jira. Sana booda jechuudha haala kanaan gar fuulduraan oofaa jechuudha. Amma asirratti hordoftoota kiyyaa emaila keessan kan reefu haaraa banatan san kunoo amma asirratti dubbisaa jechuudha. Recover email nun jedhaa jechuudha. Waan isaa hundaa waa keessatti dubbistanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa nama yeroo kiyya waliin deemuuf jechuudha. Jechuma qulfiin isin argisiisaa jechuudha. So kanaafuu maal gootan asirratti emaila reefu banattanii lafa kaadhaa isiniin jedhe san emaila haaraa amma kireet godhattan san yoo kan duraanillee qabaatan rakkoo hin qabu kireet illee godhuu baattanii duraanuma bilbila keessanii lama sadi bilbila keessan keessaa qabaatan rakkoo tokko hin qabu tokkoma filattuu jechuudha. Amma asirratti jechuudha
bakka kanarratti bakka duwwaa kanarratti gadi cuqaasne emaila reefun tana filanne san yookaan emaila reefun tana bananne san asirratti otoo qubee takkallee hin dogongorin ni guunnaa jechuudha hordoftoota kiyya ani amma akkuma argitan emaila kiyyallee kunoo itti guutaan jira jechuudha haala kanaani kuno anamma haala bisin argitan kanaan jechuudha emaila kiyya isa sirriillee jechuudha itti guuteen jira jechuudha hordoftoota kiyya kana jechuun gaa emailli keenya kun yoo haak ta'ellee yoo namni fakkeenyaaf akkaawuntii keenya isa amma kana nu jala haak godhellee jechuudha akkaawuntii recovery kanaan deebifatuu dandeenya jechuudha gabaabdumatti wanni isinii hordoftoota kiyya emailli keessan guddaan isin bilbila irraa qabdan jechuudha fakkeenya godheetiin isiniif hima emailli isin bilbila irraa qabdan akka fakkeenya abbaa manaati jechuudha recovery'n kun immoo akka ilmaan yookaan haadha manaatii jechuudha eega haala kanaan itti guutanii maal gootan jechuudha jala kanatti gadi buutanii neekistii ni jirti neekistii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan isin gaafata emaila amma asirratti guutasan irratti koodii dijiitii jaasiif erginee jirra jedha jechuudha hordoftoota kiyya emaila kanaan jechuudha verify gootaa jedhee nu gaafata jechuudha kun akkuma argitan jechuudha verify your recover email nu jedha jechuudha soo kanaafu emaila san keessa dhannee kallatti maan jechuudha koodii dijiitii jaasan fudhannee dhufnaa jechuudha amma kallatti maaniin emaila keessa deemaa jechuudha haala kanaan jechuudha email irratti jechuudha koodii dijiitii jaanaaf erga jechuudha koodii kana sakandii takka quba keessaniin gadi qabdanii jechuudha kooppii tana cuqaastanii kallatti maan jechuudha bakka duwwaa ammaa kanarratti hidhattanii jechuudha itti guutuu jechuudha koodii ammaa san kunoo itti guuteen jira sana booda maal gootu jechuudha jala kanatti gadi buutanii verify bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha haala kanaan amma kunoo akkuma argitan kanaan jala kanatti recover email verified naan jedhee jira jechuudha duuba deebinaa jechuudha bakka amma mallattoo raajifannoo reefu jirtu san haala isin argitan saniin jechuudha hordoftoota kiyya reefu mallattoo raajifannoo tanaatu jira amma asirratti kun haaluma isin argitan kanaan maqaan emaila kiyyaa kan amma achirratti guutee sun asirratti naaf galee jira jechuudha haala kanaan irratti guutattu jechuudha amma asirratti illee jechuudha hordoftoota kiyya kan isin ilaalaa jirtan kun recover phone bakka jedhu kanarratti jechuudha lakkoofsa bilbila keessanii kan duraan emaila kanaan banattan malee jechuudha kan biraa irratti guutattu jechuudha bifa haarayaan jechuudha kuni amma eedduudha jechuudha lakkoofsa lammaffaa yoo tokko namni haakisin godhe kanaan harkaa deebifattu jechuudha kanaafu maal gootu asirratti illee gadi buutanii recover phone bakka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha ni eegganna hamma inni nuuf banamu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa add recover phone nuun jedha recover phone add godii nuun jedha jechuudha kanaafu isumarra cuqaasnaa jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuu dhufa jechuudha biyya emailli keessan keessa jiru ufuma isaatiin koodii asirratti isiniif baasa jechuudha isin kanaafu jechuudha lakkoofsa keessan itti guutan jechuudha nama lakkoofsa kiyya haala isin argitan kanaan itti guutaan jira jechuudha hordoftoota kiyya kunoo lakkoofsa kiyya itti guutee xumureetiin jira jechuudha haaluma isin argitan kanaani isinilleen haaluma kanaan itti guutanii jechuudha eega lakkoofsa keessanillee haala kanaan itti guutanii sirreessitanii jechuudha maal gootan jala kanatti gadi buutanii jechuudha hordoftoota kiyya neekistiin ni jirti neekistii tana cuqaastanii gar fuulduraa deemtu jechuudha sana booda jechuudha amma asirratti koodii lakkoofsa kanarratti siif erginaa jedhee isin gaafataa jechuudha kanaafuu lakkoofsa amma asirratti isin galchitan kanarratti koodii isiniif erga koodii achirraa fuutanii itti galchitu koodii san akka isiniif erguuf asirratti gadi buutanii get code bakka jedhu kana cuqaastanii koodii akka inni isiniif ergu godhattanii jechuudha nama tuqeen jira jechuudha hordoftoota kiyya haala isin argitan kanaan barbaadaa jira ni eeggannaa jechuudha amma lakkoofsa sanirratti already koodii naaf ergee jira jechuudha lakkoofsa sanirraa koodii fudhadheetiin asirratti guuttadhaa jechuudha hordoftoota kiyya kunoo amma koodii naaf fidee jira jechuudha lakkoofsi kiyya bilbiluma kana keessa waan jiruuf jechuudha kallatti man automaatikaalii ufuma isaatiin asirratti naaf fudhatee jechuudha siimii sanirra deemuun nan barbaachisu isinillee jechuudha siim kaardii sanirratti kan isiniif ergame san eega fudhatanii asitti guutanii asirratti gadi buutanii verify bakka jedhu kana kilik gootu jechuudha sana booda haala kanaan barbaadaa jira jechuudha amma haaluma isin argitan kana phone number added naan jedhee jira jechuudha amma kana jechuun gaa guutummaan guututtu jechuudha save naa ta'ee jira jechuudha irratti lakkoofsa kana yoo dogoggoraan guunne jettanii yaaddan mallattoo qalamaa kana cuqaastanii jijjiiru ni dandeessu jechuudha akkasumallee yoo irraa balleessuu barbaadan dileetiin fuuldura jirti dileet irraa godhu ni dandeessu jechuudha yeroo of duuba deebitan haala kanaan jechuudha bakka reefun tana mallattoo raajifannoo jirtu san jechuudha recover email fi recover phone numberiin haaluma kanaan jechuudha itti galee jira jechuudha kun haala ajaa'iba ta'een jechuudha asirratti nuuf galee jira jechuudha amma mallattoo raajifannoo tarreefu as jirtu sun baddee jirti jechuudha amma of duuballee deebinee yoo asin ilaalle
kuno haala kanaan asirratti raayitii nuuf godhee jira jechuudha. amma garaagarummaa uumame argitanii hordoftoota kiyyaa asirratti jechuudha bakka CDTLS bakka jedhu kanarratti jechuudha reefuun tana maal nuun jedha asirratti protect your account nuun jedha jechuudha haala kanaan jechuudha amma accountiin keenya kun sirritti nuuf sirratee jira jechuudha kun akkuma argitan gubbaa kanarratti illee bakka reefuun tana silaa barreeffama reefuun nuuf dusan hundaa'u jijjiiree jira jechuudha haaluma isin argitan kanaan asirratti your account is protected nuun jedhee jira jechuudha so kanaafuu jechuudha haala kanaan sirreeffatanii accountiin keessan amma boodan jechuudha hordoftoota kiyya yoo isin jala badelle kanaan deebifatu dandeessu akkasumallee bilbila keessan kana hattuun isin jala hattee jechuudha email keessan keessaa remove gootee yookaan isin hiitelle jechuudha recover email kana isin gaafataa jechuudha gubbarratti jechuudha add recover email isin jedhee qalama diimaa isinitti argisiisa jechuudha kanaafuu yeroo san maal gootanii accounti haaraa amma irratti guutan kana bakka duwwaa san irratti guutanii jechuudha kallattimaan accountiin keessan guddaan isin jala hatame sun isiniif deebi'uu danda'a jechuudha haala kanaan accounti keessan yookaan email keessan eeggatu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabannee dhufnellee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warra barattanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan. Akkasumallee viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina hiriyoota keessanillee share gootanii wal biraan gahuu hin dagatina viidiyoo keenyarraa bakki isiniif hin galii yoo jiraate komentii jalatti nuuf barreessaa. Gama peejii Facebook Oxygen Media Networkiitiin kan nu hordofaa jirtanillee follow godhuu hin dagatinaan isinin jedha. Akkasumallee namoonni hangamatti chaanaala keenya lammaffaa Oxygen Media Network jedhuuf maatii hin ta'in yoo jiraatan jechuudha seenaatii maatii taafin isinin jedha hoomii chaanaala Oromaan jala argatuu ni dandeessan jechuudha kun akkuma iskiriin irratti argitan kana jechuudha Oxygen Media Network ka jedhu kana kunillee chaanaala keenya lammaffaadha seenaatii subscribe godhaan isinin jedha hordoftoota kiyya viidiyoolee achirratti illee baay'ee isiniif gadhiisaa jira jechuudha gar fuulduratti illee bal'inaan kan irratti waliin barannu ta'a jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu seenaatii viidiyoolee like share gochuu hin dagatinaan isinin jedha viidiyoon har'aaf qopheeffadhe illee asuma irratti xumurama viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.